guyyaa si dhaabannee gabrummaa raabana kumkumni leenduu kanaaf eessi dhabna falmarraan deebinuu tarreerra dhaabbanna alaabaa Oromoo ibsitu dukkana guyyaa si dhaabannee gabrummaa raabana alaabaa Oromoo ibsitu dukkana guyyaa si dhaabannee gabrummaa raagana. Galatooma. Waltajjii tana geggeessuuf immoo Dooktar Dhugaasaa Namee barreessaan adda bilisummaa Oromoo konyaa Iskaandinaaviyaa waltajjii irratti argamtee nu geggeessitu kabajaan si gaafadha. Kabajamaa Jaal Toleeraa Adabaa miseensa koree hojii raawwachiistuu adda bilisummaa Oromoo mataa damee aadaa fi beeksisii akkasumas dubbii himaa adda bilisummaa Oromoo as keessuma biratti argamu mee kabajaan naasimadhaa dura. Kabajamtoota qondaalotaa fi miseensota ABO, kabajamtoota deeggartootaa fi hawaasa Oromoo galma kana keessatti argamtan hundaaf duraan dursa ayyaana hundeeffama ABO waggaa 27ffaa kabajuuf waamicha keenya kabajuudhaan argamuu keessaniif dura dursa galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Galanni keessanis bilisummaa haa ta'uun jedha. Guyyaa har'aa arrata ABO kan ta'e ABO seenaa bu'aa ba'ii ABO'n keessa darbe guyyaa har'aa sadarkaa irra jiru akkasumas barbaachisummaan miidiyaa qabsoo bilisummaa Oromoof maal akka ta'e miidiyaa walaba qabaachuun Oromoof bu'aa maal qaba miidiyaa isaa kana jabeeffachuuf Oromoota biyya alaa jiran irraa maaltu eegama ka jedhu marii bal'aan akka taasifamu abdiin qaba. Dhumarratti haalli amma keessa jirru haalli qabsoo adda bilisummaa Oromoos akka Oromoottis gaaffii fi deebii marii keessatti bal'inaan akka irratti mari'atamu ni abdaddaa. Walgahii fi marii gaarii isinii abdachaa amma Jaal Amansiis kanaatee waltajjiitti dhufe akka Jaal Toleeraa simatee Galatoomii Jaal Dhugaasaa baga nagaan dhuftan jaallan. Egaa Jaal Toleeraa Adabaa ilaalchisee simannaa godhameera. Garuu waa'ee Jaal Toleeraa fi hidhata isaan sabaa wajjin qaban irra sarareen himuu barbaada. Isaan har'a nu gidduutti argamuun isaanii guyyaa kana baay'ee kabajamaa godha jechuu kooti. Maaliifi warra ABO miidiyaa uummata Oromoo isa jalqabaa Oromoodhaan qophaa'ee Oromoodhaaf kan darbu isa jalqabaa bu'uuruu irratti namoota qooda taphatan keessaa tokko qofaa otoo hin taane qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti dararamaa fi rakkoo hundumaa danda'anii haga har'aatti qabsoo kanatti jechanii warra jiran hogganoota adda bilisummaa Oromoo keessaa tokko ta'uu isaaniitiin dhugaa gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Kanaafi Jaal Toleeraan waltajjii kanarratti yeroo isaan affeeraman sababa tokko malee miti. Yeroo tokko tokko ABO'n Jaal Toleeraa irraa adda himamuullee hin dandeessu. Kanaaf jecha baay'ee galatoomaan jedha irra deebi'ee walgahii keenya kanarratti nu argamu keessaniif amma waltajjiitti ol nu qotta.
kennan koree qindeessituu ayyaana kanaa guddoon galatoomfachuu barbaadaa. Galanni isaanis bilisummaa ta'uun jedha. Ayyaanni kun akkuma asirraa ibsamee waggaa 27ffaa sagalee bilisummaa tamsaasa isaa itti eegalee kabajuu, achumaanis immoo saabaa'oo cimsuudhaaf waan barbaachisu argamsiisuu kan akeekkatedha. Sagalee bilisummaa Oromoo akkamitti jalqabee, eessaa jalqabee, har'oo eessa jira isa jedhutti tun seeniin dura hundi keenya iyyuu mee waggaa 27 of booda deebinee haa ilaallu. Garii keessan as namoonni baay'een as keessatti arguu yeroo sana kan hin dhalannes ni jira. Yeroo sanatti immoo kan ijoollummaa qabus ni jira. Yeroo sanatti immoo umrii reediyootti dhaggeeffatuun danda'amu irra kan ga'es ni jira jechaadha. Ol keessa jira. Waggaa 27 har'aa addunyaan isa har'a arginu irraa guddoo fagoo turte. Fageenyi ishees teknooloojiin akka ammaa babal'atee hin turre. Namuu wal quunnamuudhaa fi akka ammaa haalli aanjatee shaffisaan wal arguun hin danda'amu ture. Kanaaf waan yeroo sana ture almost dukkanaan walitti dhiyeessanii ilaaluun ni danda'ama jechaadha. Yeroo sana keessatti waggaa 27 har'aa yoo ilaalle yeroo saabaa'oon hundeeffamu gama biraatiin yeroo addi bilisummaa Oromoo shaffisaan itti guddachuu jalqabee humna namaatiin, aynaa namaatiin guddina argisiisaa ture keessa turre jechuun ni danda'ama. Sanatti dabalees jaarmicha caalaatti sirneessuu fi seerawaa taasisuudhaaf hojjetamee milkiileen garagaraa yerootti argaman ture jechaadha. Qabsoo bilisummaa keessatti miidiyaan qooda olaanaa akka inni qabaatu ifaadha natti fakkaata. Sagalee bilisummaa Oromoon duratti addi bilisummaa Oromoo kan inni dhaga'amuu fi kan inni beekamu yoo jiraate sochii bakka jirutti agarsiisu qofa malee bifa biraatiin hangi quba qabu warra baay'ee murtaa'aa fi warra dhaabatti dhiyaatan qofa turan. Adda bilisummaa Oromoo kan beeku firee qabu ummata isa baadiyyaa raayyuu isa moggaa addi bilisummaa Oromoo yookiin waraanni bilisummaa Oromoo keessa sossoobu jechaadha. Isaan olitti immoo yoo jabaate waraqaa maxxansaa adda addaa bifa adda addaatiin bakka garagaraatti faca'u ture jechuun ni danda'ama. Kun egaa haga barbaachisuu fi haga hawwamu ummata keenyaan ga'uun hin danda'amne. Humni yeroo sanatti isa duratti saabaa'oon durattis qabaachaa turre bahaaf dhiyaatti yookiin dabalees kibbarratti kan hundaa'e qofa waan ta'eef giddugaleessa Oromiyaa, kaaba Oromiyaa, bakkoota faffagoo ta'an irratti guutummaadhumatti iyyuu hin beekamu jechuun ni danda'ama ture. Kanaaf egaa falli ummata keenya ittiin bira ga'uu dandeenyu yookiin immoo dhaqqabuu dandeenyu miidiyaa yoo qabaanne qofa ta'uun hubatamaa ture jechaadha. Hogganni walga'ii gaggeessee murtiin fudhate keessaa tokko maayinni miidiyaa mataa ofii qabaachuun murteessaa ta'uu isaati. Kanaaf hireen jiru lama qofa ture. Tokko
dubbee ofii keessatti reediyoo mataa ofii qabaatanii achirraa dabarsuu yookiin immoo gargaarsatti barbaaddatu kan jedhu ture. Miidiyaan akkuma isinuu beektanii waardiyyaan ittisuu hin danda'u. Mana nama fedhee, mana firaas, mana diinaas, mana hundaas seenuu ni danda'a. Akkaataatti diinni to'atu hin jiru yoo jaam godhe yookiin immoo guutummaatti dhukkaamse malee. Kanaafuu miseensa dhaabaarra isatu bakka hundaa dhaqqabuu waan danda'uuf murtiin kun darbe jechuudha. Yeroo sanatti egaa firri adda bilisummaa Oromootti yeroo sanatti jalqaba yeroo murtiin kun darbe yeroo murtiin kun dabarfametti addi bilisummaa Oromoo dhuguma dubbee bal'aa qabaachaa ture karaa dhiyaa karaa bahaa silma qaba ture garuu dabarfachuu karaa bahaa dhaabbachuun akka ulfaataa ta'es ni hubatama. Isa karaa dhihaa banachuuf immoo humna namaatti horuu stuudiyoo mataasaa qabaachuu anteenaa dhaabuu waan garagaraa ni barbaachisaa. Kunis teekniin isaa olaanaa akka ta'u ni beekama. Tika guddaa akka barbaadu. Hanga sun ta'utti immoo mee biyyootuma ollaa yoo danda'ame mootummaa Sudaan yoo ta'uu baate immoo warra akka Shaabiyaa fa'aa irraa ni argamaa laata kan jedhuun dirqamni kun murtiin dabarfame kun Dooktar Fidootti kennama. Direetii akka Sudaanitti deebi'ee Sudaan yeroo sanatti hatattamaan deebii kennuu danda'a kan jedhu abdiin hin turre. Maaliif dubbii miidiyaa baay'ee ulfaataadhaa seensiitiif waan ta'eef mootummaan Dargis laafaatti akka isan dhiisne dhiibbaa akka irratti godhu irratti gochuurraa akka of hin qusanne waan hubatamuuf xiqqaatu deebiin keenya haseenu waggaa tokkotti yookiin lamattis nuuf adeebisu hangasitti nutis qophii goona kan jedhuun akkasittiin akkatti dhiyaatu taasifame. Akka yaadamiinitti qophii tokkoon alatti itti reediyoo isteeshinii keenyatti dhimma bahuu dandeessu kan jedhu murtii dabarse. Murtiin kun akka mootummaa Sudaaniin fudhatameen dhaamsi gaafa darbu gammachuurra rifaasuutummoo nutti dhufe. Namni hin jiru, hin qopheeffanne, namni gaazexeessaan tokko hin jiru, namni maayikii walitti dhufee haasaa gochuullee muuxannoo qabu hin jiru, maaloo iyyaatti seename jecha. Gama kaaniin immoo mootummaan Sudaan of keessa deebi'ee immoo akka nu jalaa cufneef muuziqaa dhumtuu qilleensarraa haa darbu. Kun sagalee bilisummaa Oromooti jecha qofaanu jii tokkoyyuu ji'a lamayyuu haa darbu sagalee murtii isaa sana dachaasuu ni danda'a kan jedhuun shakkiirraa daddaffiin jalqabamutti seename jecha. Yeroo sanatti jaallan lamaa kaartuum turanii tokko walgahii kora sabaaf utuu dirree dhiyaarraa dirree bahaatti darbuu karaatti wareegame Jaarroobaa jedhama. Inni lammeessoo immoo Yemanitti dirqamarratu jiru wareegame. Warri jalqabaa isaan jecha sagaleen isaanii kan qilleensarra oolee jecha. Egaa hangi namni dirreetii dhufutti isaantu jalqabe jechuun ni danda'ama. Isa boodagaa summa wayya kan jedhuuni hanga ta'eef ati deemi jedhanii dirqama natti kennanii bara sana gaa dirqama ofirraa dhiibuunis ni jira. Yoo dhiibdes toleen jedhamu akkasittiin saabaa'oo itti ramadameetan waggaa 27 har'aa kaartuumitti deebi'ee jecha.
yeroo sanatti egaa akkuma isinitti himee sadan keenya iyyuu homaa yaada tokko iyyuu hin qabnu turre. Biyya sanaa immoo biyya irraa dabarfamu sanaa immoo waa tokko dubbistee illee akka yaada kee hin gabbifannee fi kitaaba argachuun ulfaataa. Akka ammaa Google seentee yookiin immoo intarneetii keessa seentee barbaaddattee waa baafachuunis hin danda'amu ture. Yookaan qabsoodha jedhameetti seename akkasittiin hojiin bara sanaa eegalee hagammaatti itti fufeera jecha. Rakkoon guddaa gaa yeroo nuti hojii kana jalqabnu istuudiyoo mataa keenyaan qabnu, anteenaa mataa keenyaan qabnu, homaatu hin qabnu. Teeppiitti waraabbannu illee hin qabnu ture. Warruma gargaarsa nuu godhee istuudiyoo isaaniitti gargaaramna. Teeknishaaniin isaaniiti. Nuti dhannee waan qopheeffannee sirboota dabarsinu kaaseetaan fudhannee deemnee achirraa dabarsuu ture jecha. Rakkoon egaa alagaa waliin hojjechuu immoo sanaayyuu nama afaanicha hin beekne xiqqoo ilma rakkisa ture. Maaliif namichi teeknishaanichi waraabu afaanicha waan hin beekneef bakka dogoggora kee hin hubatu, kanaafuu sin dhaabu jechaadha. Namni dubbisu gaa waan darbu sun sirriitti dubbifamuusaa ofii isaatiin of to'achaa dubbisuun waan irraa eegamu ture jechaadha. Kanaaf hanga tokko akkasittiin ergi deemameen booda gaarummaasaa Adda Bilisummaa Oromoos murteessee waan tureef irratti fuulleeffachuudhaan istuudiyoo mataa keenyaa akka qabaannu baajanni barbaachisu ramadamee akkasittiin yeroo gabaabaa booda istuudiyoo mataa keenyaa qabaachuu dandeenya. Sana keessatti egaa namoonni lubbuun jiranis lubbuun hin jirres istuudiyoo sana utubuu Saabaa'oon akka dhaga'amuuf akka beekannoo argatuuf tattaaffii garaagaraa godhanii jiru. Keessumaa immoo istuudiyoo sana ijaaruu akka inni sagalee maanni sound proof jedhu isaanii akka alaa waca hin godhanne taasisuudhaaf istuudiyoo sana akkaataatti ijaaramu irratti kan hedduu nu gargaare obbo Tarfaa Dibaabaa Jarmanii jiraata. Inni reediyoo bara Haile Sillaasee Bisraata Wangeel jedhamu irratti hojjechaa nama turedha. Sanatti dabalees muuxannoo tokko akka horannu nu gargaaruurraan onis isa duriirra wayyaa dhufuutu mul'ate jecha. Karaa biraatiin dhuguma rakkoon inni guddaa isachitti istuudiyoo dhabuu yookiin immoo alagaa waliin hojjechuu osoo hin taane odeessa barbaachisu yookiin immoo gahaa ta'e yeroodhaan dabarsuu dadhabuu ture jecha. Sunis akkuma sila siliin jedhee rakkina quunnamtii shaffisaa dhabuu. Dirree lamaanirraa keessumaa bahaaf dhiyaa yoo dhaamsi dabarfamee koodiidhaan hidhamee waan darbuu fi koodiin sun jijjiiramee hanga nu bira ga'utti guyyaa 2-3 ilma darbiti. Yeroo sanatti immoo oduun sun ni dullooma yookiin immoo waan taataa jecha. Rakkoon akkasiis waanuma yeroo sana nu mudataa ture keessaati. Waliigalagaa namoota homaa ogummaas dandeettii ittiin qabneen haa jalqabamu malee yeroo adda addaatti miseensonni Saabaa'ootti dabalamanii fuulatti gochuu yookiin Saabaa'oon akka miidhagee mul'atu gochuu keessattis qooda qabaachaa turan.
rakkinoonni haa jiraatan rakkinoonni nani isiniin jedhu gama namaatiin muuxannoo dhabuu gama meeshaatiin meeshaa dhabuu lammeessoo odeessa akka barbaachisaa ta'etti dhabuu kanarratti dabalee immoo yeroon qilleensarra oolfamu gabaabbachuu kanneen kun akka rakkinaatti kan ilaalaman turan. Juwaan isin wal beeksisuu jechuun maal akka ta'e isinuu ni beekta. Kanaaf juwaan isin wal beeksisuun barbaachisaa fi osoo dhufee argitanii jirtanii hojii isaatiis alagaa fi sirriis hundinuu waan quba qabdaniif ammaan sana ani isinittuu dhaabbachuun narra jiru isinittuu fi ba'a. Juwaan keenya baga nagaan dhuftee ulfaadhu kabajanii hawaasni keenya sawwiidhaan eeggataa jira. Guyyaa bu'uureeffamaa sagalee bilisummaa Oromoodhaa kanarratti keessummaa kabajaa taatee waa'ee miidiyaa Oromoodhaa akkasumas illee sabaa'oo akkamitti uummanni Oromoodhaa miidiyaa isaa fuula dura jabeeffachuu qaba kan jiru irratti akka haasoftu beekamaadha. Kanaaf guyyaan kun akkuma beekamu sagalee bilisummaa Oromoodhaa silaa waxabajjii guyyaa 15 dhaloonni jira. Haa ta'u malee isin biratti kabajamee ture naannoo Ameerikaa Minisootaadhaatti kutaa Iskaandinaaviyaa kanatti sababa adda addaatiin sagantaa walirra butamee gamana dhufuun isaa beekamaadha hawaasa keenyaafis. Kanaaf guyyaa bu'uureeffamaa sagalee bilisummaa Oromoo sagalee jaalatamtuu kabajamtuu uummata Oromoo biratti taate kanarratti argamtee haa ta'u godhuudhaaf bu'uu feeti galatoomii jennaa sii fi hawaasa kee iddoo feetiin jira fayyaa ta'e. Gama kami kita keinginan karena dulu hari nanti negara ada tu memang aja tu orang dari sini unda aku kan kami tapi itu kayak mana kayak harus lobby nanti sendiri depan gama expression itu kalau jago dan awan negara tadi itu lagi boleh aku juga baru tu orang kan Allah tadi karena aku itu kalau semua semua koemen tumsu kasmas mereka so ada dari hawa sangat karena dalam siasat tidak ada semua di kamu gagal berarti hawa waktu itu proses juga berarti kalau itu beragam lagi karena kebetulan ini pun hoja terlalu dia pun bisa untuk jiki mau kayak saja so kayaknya rasa yang dari masuk anak itu namun kemudian namun dia hampir dia dapat awal mana dapat kopi dengan tetap dalam dia maju agar suami kita kita bersama mate mereka semua muda soal musik orang yang motor orang yang namun seni umbaran gratis dia aku ada akan disebut dengan kelesana akan mereka mungkin ada yang lain yang akan terus warna ini utama agama Indonesia इतिहासे जवाब दुआती वाकई मवाई और मैसूर मीडिया की मुनाव मरवाई में तो काफ हमारे क्यों ऐसे और मीडिया का तारे सिंगे पास सोले आदरा पास मुझे निरावरा उम्मीद आना करते करना चाहते हैं मुझे लगे कि सब व्यापार काम करना सके तुरैया इस हमारा सेना मीडिया को आठ करीब प्रथम मीडिया में बहुत गुजार करते वन डे करीब wala lagi sedikit tapi an yo ni sedikit tadi untuk kita terus nanti kembali ini hari ini kita menuju an waktu kita hari kita kemarin sudah ya lah agak kayak itu median rumah kita tuh kan ama wal antusiasa kayak isa mudah aku mah unik awe umumnya ada dari pun siasa absi itu kayak buat dan ini narrative building jadi tulis ugadir dalam bahasa kata tu hijau dalam tulis bahasa tu kemudian gaya budaya aku mah boleh antum decir boleh nanti boleh antum semua boleh to occupy the space in mind siasa di dunia lah masih. Apa di sosial media atau apa lagi
gaafa gaariidhaan dukkanaa jirtantu wal'aantuu guddaadha ture. Kana waan hubatanii durirraa kaasee uummanni cunqurfamus uummanni nama cunqursus qabsoon guddaa kan godhaa turan odeeffannoo to'achuu takkaamu odeeffannoo babal'isuudhaaf. Bara warra Giriikii irraa kaasee hanga warra abbootii gadaa keenyaatti hoggaalee odeeffannoo dabarsuun yookiin immoo odeeffannoo akkan dabarre ugguruun injifannoo akkasitti takkaamu injifannoo irratti shoora guddaa kadhataaf turan jechuudha. Awurooppaa keessatti amma geejjiba kanaa keessatti hoggaalatan duulli guddaan godhamaa ture. Reformation haa jennu, Renaissance haa jennu. Duula warri jijjiirama barbaadu, warri bilisummaa barbaadu, warri sirna ture san diiguu barbaadu karaalee odeeffannoo uummata keessa ittiin deddeema. Karaalee beekumsi haaleen kan jiru uummata keessa daran ittiin socho'u babal'isuu irratti kan biraatu warri immoo cunqursaa ture dasee dachaa ture sabni kan jedhamu immoo karaa odeeffannoo ittiin deemu kana doonturatti yaadatu. Ammayyaa modernitii wanni cawwaaqii jennee ittiin himamu keessaa wanni modernitii baroota ammayyaa cawwaaqan jennuun keessaa tokko industrial revolution deemnii eegalee dinagdee addunyaadhaaf onnarraa gara daldalaa soorratti warshaan akka hojjetu godha industrial revolution. Qaama industrial revolution keessaa inni guddaan addunyaa jijjiira jennee himnu maali? Printing press. Printing press fayyadamu gaazexaan ergaan kun bifa kitaaba takka takkaatiin yookiin immoo afoolaan darraa ture sun bifa gaazexaatiin biyya guyyaa yookiin immoo torban maxxanee mana manatti namarra dhaquun addunyaa kana keessi dhuma deebi'ee jijjiire. Printing press utuu santu teknooloojii ammayyaatiin taate waan biraan keenyaan walitti ni qabsiisa. Sabboonummaa takkaawwan naashinaalizim jennuun tuni namni akka namaatti ilaalu malee bifa ayidiyoolojii siyaasaati ilaalcha siyaasaatiin as bahee uummata sochoosee keessattuu uummata cunqursaadha. Baabura bilisummaatti nama geessu ta'uu kan eegale barsiisee gosa laffaa booda. Dhaloonni sabboonummaa the birth of national ideology ammoo dhaloota printing pressiitiin wal qabata jechuudha. Printing pressii maal godhe takkaahu gaazexaadhaan bahuun miidiyaa ammayyaa as bahuun sabboonummaa biqiltuu fi sabboonummaa akka ideoloojii siyaasaatti akka tajaajilu akkamiin bu'aa buuse jennee ogaa laalle sabboonummaan takkaahu sanaa ilaalisa dhalachuu duratti namni walumaa maxxanee immoo falmata ture sababii haa taatu ammoo osoo printing pressiin kun hin dhufin yookiin immoo miidiyaan ammayyaa hin dhufin duratti namni kawalii duulu kawalirra duulu physical activity kana jechuun dhalootaan walitti hidhama dhiigaan walitti hidhama akkasumas ubsuma lafaatiin walitti argee waggaa maxxanee jiraatu miidhaan mooroo irra geessuun akka ijaatiin qofa yoo walitti dhufeetu warra gaara gamanaa jiru warra gaara sadi achitiin wal lolaa ture jechuudha. Sabboonummaa localized taatee ture jechuudha. Printing press kun keessattuu namoonni afaan dubbaatii jedhamu afaan akka laatinii kanaa fi afaan akka biraatiin yookiin gara eegduu garuu afaan amaaraa fi kana walumamuu dhiisanii afaan biitiin barreessanii deemuu danda'u barreeffama akka mana ga'uun namoonni akka hariiroo qaamaa dhalootaa yookiin immoo waliin jireenya qofatti hin ta'in sadarkaa xiinsammuutti at a psychological level identification akka uuman akka wal hubachuu danda'an godhee maal jechuu barreeffamee jedhame namni boojii dhalatee fi namni jaalatti dhalatee fi namni mooyyelee dhalate qaama walitti dhiyaate hiree inni wal fuutu hin jiru bara miidiyaan ammayyaa hin jiru turin keessatti sabboonummaa dura jechuudha pre-nationalism era kan keessatti jarri kun haalli santii walitti tumsanii eenyummaa waloodhaa ittiin qabatanii deeman aflee. Amma garuu eega printing press uumame akkaawu miidiyaan ammayyaa uumame booda seenaa warra akka qaban hiree walii akka qaban roorroon mooyyelee sun boojiis akka jiru raayiduus akka jiru
Mana-mana barreeffamaan wal quunnamuu isaanii keessattuu afaan isaanii wal quunnamuu danda'uun isaanii itu sabboonummaa ammayyaa dhalachee jira warri political science qoratu jechuudha. Toori ammaa egaa kan kennu booda keessattuu egaa miidiyaan ammayyaa lafittee qosan laffaa madde asitti dirree falmaa siyaasaa tanni yoo haa taatu nagee injifannoo haa taatu mo'amu naannoo irraa hafne hamma eeggaddaatitti lola amma warra arabaatii warra dhiyaanitti godhamu illee lolli guddaan miidiyaa irratti dhabaa jechuudha. Asitti lolli sabni miidiyaa irratti ajjeefame yoo jiraate yoo miidiyaa irratti hin bahin lolli sun lola ta'u. Lolli tokko lola jedhamuu kan danda'amu. Injifannoo tokko injifannoo jedhamuu danda'amu. Cunqursaa ta'e cunqursaa jedhamuu kan danda'amu. Misoomni tokko misooma jedhamee kadhaalamuu danda'amu. Yoo miidiyaa irratti ol bahee mul'ate qofa. Pakai telepon. Lola Syria ada. Itu lo doesan. CNN, BBC, semua terang tadi. Wah ini pun kau jutu sokar. Sampai lola itu berangan. Ibadah ini aja kan berapa? Berapa ke ibadah kita berapa baru? Syria kerana santai hati. Media lola aja kan dulu akuan direro benda. Untuk saat aja kan dulu akuan direro benda. Mundur orang itu beribu. Oga absorb semua orang-orang maju. Oga absorb semua orang-orang. Kalau ini sabonuma oromo, sabonuma amaya itu, bukan sabonuma itu. The modern nationalist movement. Barat usaha jahat semua terkait sama dia, jadi orang Indonesia orang-orang. Barat usaha jahat semua terkait sama oga baru. Wani absorb oromo dua orang mana? Kamu yang mundur berapa? Kamu yang mundur berapa? Bosan kalau berani, kopak-kopak ya, anggung-anggung, warna, ada hal itu orang itu. Jadi, par orang mau suci, sabonuma orang mula, asmat tu, wani awalnya, wani dua orang mau juga, sabonuma orang mau juga, awal berbagai juga, media berbagai ini. Orang yang mereka tu bahaya, ada ni gara Egypt tu, mau ke Masri kan? Jamal Abdul Nasir awal bukan gitu kan. Radio mereka berani bukan gitu kan. Ini Somalia kan. Ya orang baik-baik saja Somalia orang di dalam mana ini awal ini orang itu berapa. Radio mereka berani mereka berani kan ini itu. Mereka berani saya ini dia lagi. Nama kayaknya awal mereka sudah negara kecil berarti dua mana yang kecil berkembang. Ini jauh luar dari kita. Media sejarah media dia berani sampai ke Eropa bapa keseti orangnya butuh orang umum tu nama keset awalan te orang te gaji monte tu tu dede akatin akawan boni haman dape gaji amma ube akate Eropa bapa keseti satu lima orang awal alte budete bahaya akibat abis kita pakai orang kita sadar ketemu, tapi orang kita ketemu itu, tadi ini sabda ketemu kayak jadi, yang asal yang orang mula jajah itu. Itu mana tu orang orang ni kayak hasil jadi kayak itu, baru sedang sabda yang sabda ini, pada asal jadi itu tu asal orang. Hanya baru orang ini lewat waktu tadi orang nano kalau muda kali dan nano orang itu tujuan kaki ada di orang boleh itu akan orang sobat itu dari berang dari mari ya orang ini intiman tu ni sama orang tetapi jangan tinggal berat suci ni sama orang suci media ada tu apa yang tu sebelum pasal orang mau kayak tapi dan lo hawa udah kisah tuh kayak injiman lo bukan injiman lo direct absolut ada di boleh direct absolut dan lo direct macam tuh umat kali ini korne hote umat ini tahu curi dia korne juga injiman lo sudah baru sudah sedih kamu guys Alpan orang muda dire ada kisah bola yang udah tu musuh aja kan sabar orang muda hari ini kan berarti
kenapa? Ya Tuhan, orang pada orang itu orang hak lagi. Lah kuasa orang seni balang itu kan, balang sama otoritas apa itu? Karena sama baru, kalau sama itu tuh buat murah kan. Hamilnya orang aku ambil salah satu orang muda lebih orang muda kasus nanti orang darah. Baru saya muda kayak ini penuhnya kira itu cara macam agar sih sebuah rumah tu lama ada tu. Sebuah rumah kita bisa kita tapi darah ni orang yang dia orang tak kerti, nano ada tidur kadang dek. Orang sahabat pun kalau ubah berbagai cara itu. Karena dalam persoalan ketemu tadi, kalau dia jadi sudah dalam jamaah. Ini bukan wanita sudah naik, wanita jabatan ini tidak. Kamu orang ini media ada tadi, karena orang kapsi ini. Media soalnya ada orang yang dikatakan dari dalam. Kapsul yang adalah itu, kapsul yang adalah itu semua dari umat yang ada umat itu sabawang berkurang dari seperti itu. Sambodomo media kawasan kalian jadi sepemandat kami nak uji kami saya dalam bahasa yang belum di sebelum orang mesti makan. Kayak itu bikin nama negara itu ancam sebut malah sebelum dari main itu tulisan di bulan orang yang berikutnya sebelum mereka dulu juga gaya kami ini menjadi pun Allah ini muktis hoga orang yang murah dia pun halawan media ini agama orang di mana itu di sana ragau di sana ramal di sana abu bahu dan raja mau ikut raja beri sabah wan yaro sudah itu kan yaro amal itu mau Hewan ambil dari tubuhmu dengan orang akan mas hal ini dia lihatnya mestinya berbudak di ale rumah kubur dari saya kalau dia ada bukan apa ini mau orang yang sudah di sini itu yang itu sore yang baik berapa sekali barang malah maksa di kurban orang ada wanita dari kisah bermali sebelumnya rigas berat, sebelumnya nanti juga diibu oleh hal agama sore sebelum kalau ada dari akan semua ada masuk media bukan ada misalnya dari orang tua ada kakak sebelumnya juga diibu nanti orang mati ikai segera dari ada bodoh ini rapat ini nanti bodoh tak punya atau bodoh ini tak ada itu perlu mana nanti kita Kesan atau orang Tuman, mereka kesan itu orang Tuman ada amal egai saat ibadah, orang Tuman siapa saja egai ibadah, baru mulai lama asal itu orang muda pribadi, orang Tuman dia masih ada di dalam juga kan cara direalisasi, okeymo orang Tuman ada udah dipikir ada udah, mereka ada udah lebih orang tua ada suatu aturan itu karena ya orang tua masih ada kegiatan umum deh jadi orang tua ada umur itu karena kan pulang bermedia orang selama karena kayak jadi hamba sudah umur itu baru hamba tuh proyekannya umur selama karena kayak jadi diam agak beda menurut orang udah ada berarti media Kundi berbagi satu usaha itu dari media lain media lain artis berbagi orang ini berbagi orang ini berbagi media lain Thank you.
Sangga